Harka fuudha daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa torbaniin sagantaa gingilchaa fudhatee dhufu kan torbee kanaa fudhatee dhufe sagantaa gingilchaa torban kanaa qabatee kan isiniif dhiyaate qaxaleen keessan Habsaamuu Lamuut. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'itti nu daawwattan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Sagantaan keenya yoo isin tolte waa irraa hubattan hiriyoota keessanii raabsuun dagatina haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaan. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaa fudhadhee dhufeera. Waan sooshaal miidiyaa kana keessatti ta'aa jiru isa kanan soraadha hawaasa kootiif. Kijiba akkuma dhagaa deemtan, soba akkuma dhagaa deemtan akka dhugaa isinitti hin fakkaanneef hin iyya yeroo hundumaa. Cubbuun illee akka kana namni cubbuu jalqaba hojjechuudhaaf gaafa ka'uun sodaata. Baay'ee sodaata. Tokko godhaa isattaanutti hin godha sadii afur gaafa ta'u qaama ta'af akka barbaade ta'a keessa gangalata maaliif addaabtii godha waan kaleessa irraa baqatu sanatti hin madaqa waan har'a sooshaal miidiyaa keessatti sagantaa lama torban darbe kana keessa isiniif dhiyeesse isa kana sobni sooshaal miidiyaa keessatti yeroo amma warri inaaftuun warri finxaaleeyyiin gallakkisaa jiran akka walii keenyaan wal nyaannu akka walii keenyaan wal jibbinu akka walii keenyaan wal fuuldura dhaabbannu yeroo hundumaa nurratti dalagamee gallakkifamaa jiru kana akka piraaktiisiin gooneefin animmoo waan isaan dubbatan kana gadi ba'ee irraa isiniif haasa'a akka dhugaa isinitti hin fakkaanne. Akkuma dhagaa ooltanii waan kana addaabtii akkasin gooneef carraa hamman qabutti hamman haasa'uu danda'utti amma waaqayyo afuurana keessa kaa'ee jiru kanatti waan dhugaa jirtu isin biraan ga'uudhaaf dirqamni koo hawaasa koo biraan dhugaa ga'uudhaaf dhugaan ani isin biraan ga'u kun waan isin dhaga'uu barbaaddan otoo hin taane waan isin dhaga'uu qabdaniin isinitti hima. Tokko dhimma siyaasaa isaatiif jecha afaan faajjii jaallata. Burjaajii keessaa warri waa argatan. Warri saanduqa reeffaa gurguran akka namni du'uu barbaadu namni hin du'in hin jedhaniin maali waaqayyo maa gabaan nu laanneeru warri saanduqa reeffaa gurguran akka namni du'ee saanduqi isaanii gurguramu barbaadu akka namni du'ee waa walitti coratan barbaadu atakaroon akka ka'uu barbaadu hawaasa keenya keessatti nagaan akka ta'u warra hin barbaanne jira keessaas ta'e alaas gama miidiyaatiin irratti hojjetan fideen irraa dubbadheen isin biraan ga'a dhugaasa. Gidduu kana kabajamoo kantiibaa magaalaa Finfinnee aduu nagaan isiniif haa ta'u. Aduutii yaan jira. Inaaroo tokko gaafa dhaqeera. Jabana nama arrabsuun kabajaa ta'e nama faarsuun cubbuutti ta'e. Namoota hojii hojjetan jabaadhaa jechuun daran akka isaan hojjetan ba'aa irra ka'aa jirta. Nama uummata keetiif waa godhe tokko. Nama saba keetiif waa godhe tokko galatoomi naaf jabaadhu yoo jetteen daran namni sun siif hojjeta. Namaaf waa laattanii beektu maallaqa ta'u waan barbaade ta'u namaaf gaafa waa laattaniif gaafa abbaan sun galatoomi waaqayyoon umurii si haa dheeressu naaf jiraadhu yoo isiniin jedhe keessi keessan hammam gammada hammam isinitti tola. Warra halkaniif guyyaa dadhabanii biyya kana keessatti hawaasa isaaniitiif hojii hojjetan. Waan baay'een isin hubachuu baattan waan ilaalaa jirrutu jira. Bultiin waan baay'eetu gadi ba'aa jira. Waan agarru sanatu jira. Iji gaara kana duubaan arguu hin dandeenye kan mutaan of keessaa baasaneera Harargeen. Waan argaa jirru jiraam kanaaf galateeffannam. Akka dhuunfaatti waan nu godhanii gaararra nu ka'anii warqee nu afanii waan addaa tokko nu godhanii miti. Hawaasa isaaniitiif waan isaan hojjechaa jiran. Uummata isaaniitiif waan isaan hojjechaa jiran. Seenaa kaleessa. Oromoon qeesaa irratti tuffatame qeesaa irra jiraachuu dadhabee bara wayyaanee Kanaadaa irraa ba'een Finfinnee dhufaa ture ispaaltii boolee kana gubbaa dhaabbatee kan karatu ijoollee wajjin haadha Oromoo abbaa Oromooti qeerraa buqqee har'a kun jira sabumti kam karaa gubbaa dhaabbatee kan kadhatu jira seenaan kun geeddaramaan jiru. Warra kadhannaa baree kadhaan aadaa isaaniif ta'ee kadhatu malee qeesaarraa buqqee maasiisaarraa buqqee jireenya dadhabee magaalaa keessa deemee kan kadhatu har'a jira.
Jireenyi tulfaachuu danda'a. Namni hojii dhabuu danda'a. Kun addunyaadhuma irra iddoo hundumaa jira. Kanaadaa bakka nama jiraadhu kana keessa jira. Ameerikaa keessa jira. Everywhere. Ikoonomiin koronaa booda wanti ta'aa jiru hin beekne hundi keenya. Garuu qe'ee isaarraa buqqee, maatii isaarraa buqqee, lafa hektaara meeqa qotee bulaa keenyarraa fudhanii maallaqa inni dhaqee ittiin haraqeedhaaf daadhii itti fixutti kennanii maatiin meeqa karaa gubbaa dhaabbachaa hin turre qotee bulaan keenya har'a kun jira. Eewutu kan hojjechaa jira. Eewutu magaalaa aja'aa tottoraa kana keessa deemanii qulqulleessanii warra kaleessa dhufanii maqaa adda addaatiin lafa keenya saamaa turanii ana kibriitii keessa seenaan geeddaramaa hin jiru. Gawaan hundumaa miidiyaadhaan yoo dubbatanii gaarii miti malee waan baay'ee geeddaramaa jira. Kanaaf warri waan kana argaa jiran, warri inaaffii qaban, warri hoogganoota keenya kanaaf uummata walitti buusuu barbaadan hiyyaalan dadhabanii amma immoo karaa kamiin dhufan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhukkubsattee hospitaala iddoo akkasii keessatti lubbuun ishee dabarteetti jedhan. Inaaffummaadha kun. Du'a hawwaafii jiru. Sila Aadde Adaanech Abeebeen nama isaanii taate maqaa isheetiin taabooti dhaabbataaf. Garuu hojii isheen hojjechaa jirtutu hojii hin taane ta'ee otoo hin taane waan Oromoo taateef. Halkaniif guyyaa maqaa xureessanii waan isaan ittiin jechaa turan hunda isaanii beektu. Yeroon biyya alaa ture sirgan biyya keessa dhufes waan baay'ee irraa dubbadheera. Waa'een kophee, waa'een maalii, waa'een borsaa, waa'een jaaketti namni hin dadhaban. Aadde aduun nama dudduubatti deebi'u miti. Hojiidhuma see hojjetti. Dubartooti akkasii Oromoo keessatti xiqqoodhamu. Dubartoota qubaan lakkaa'amuudhamu. Kan akka Profeesar Kuyyeefa, kan akka Aadde Tsaayeefa, kan akka Asilii Oromoofa warra jireenya isaanii guutuu qabsoo Oromootiif kennan Aadde aduufaan achi keessatti makamanii halkaniif guyyaa seenaa Oromoo duwwaa miti seenaa biyya kana geeddaraa jiru. Dubartoota keenyaan dhaadachuu qabna. Haadholii keenyaan dhaadachuu qabna. Gaafa garmalee maqaan isaanii tuqamu, gaafa garmalee diinni isaa irratti bobbaatu fuuldura dhaabbachuu qabna. Dubartooti keenya baay'ee jira. Namootuma ofii kooti beekuun maqaa dhaa jira. Warri ani isin hin beekne, warri ani maqaa keessan hin dhoofne, warri ani isin dagadhe kumaatamaan jirtu dubartooti keenya. Isin cinaa jirra. Isin cinaa jirra kan akka Ambaasaaddar Burtukaan fa'a. Dubartoota smaartii meeqa qabna? Dubartoota keenya mataa keessa gad dha'uu barbaadu lakkii jennee fuuldura dhaabbachuu hin qabnu. Aadaa Oromooti qaba. Aadaa Oromoo keessatti dubartiidhaaf ijoolleen bakka guddaa qabu. Kabajaa guddaa qabu. Saba seetiif, hawaasa seetiif, uummata seetiif nama halkaniif guyyaa hojjetu immoo jabaadhu aduu keenya, jabaadhu jennee cinaa dhaabbachuu dubartoota keenya jajjabeeffachuu qabna. Dubartoota keenyaaf haamilee ta'uu qabna. Mataa keessa gad dha'amuu hin qaban utuu atiif an jirru. We have to protect them. Kun Oromummaadha. Forget about the politics. Politikaa isaanii dhiisi. Bilchiginnaa ta'anii, abaa'oo ta'anii, kaafaa'oo ta'anii, forget about that. Sun hin darba. Kan hin dabarre bar Oromummaadha. Poolisii tokkotti hin kaleessaa haasaa ture bilbilaan. Waa'ee Oromummaa. Waajjira obbo Bulchaa Dammaqsaa Rabbi nabsee isaanii maaru deemtee beektaa naan jedha. Waajjira obbo Bulchaa Dammaqsaa gaafa ol galtuu naan jedhe. Gidaara isaanii gubbaa irratti Oromummaan hundaa dursa jedhee kan barreeffamee jira naan jedha. Oromummaan akkasidha. Ergan Oromoo ta'e booddeen kiristaana ta'e naan jedhe. Ergan Oromoo ta'e booddeen amantaa filadheedhe. Oromummaa garuu an hin filanne Waaqayyootu naa kenne naan jedhe. Kanaaf Oromummaan koo hunda naa dursa jedhe. Haadha warraa koo dursa, ijoollee koo dursa Oromummaan naan jedhe. Namni Oromummaan galeef akkasittiin Oromummaa ibsata. Oromummaan politikaa sana sii dursa. Oromummaan siyaasaa kee dursa. Oromummaan ganda kee dursa. Oromummaan amantii kee dursa. Oromummaadhaan wal cinaa dhaabbachuu. Oromummaadhaan walitti bu'u. Jarri gaafa gurguddaa keenya irratti bobbaatu. Oromummaa isaaniitiif irratti bobba'ani. Because they are Oromos, that's why. Akka barbaadan amma Dr. Abiyyiin halkaniif guyyaa akkas hojjete bara Mallas Zeenaawwii keessa biyya keessan ture. Mallas Zeenaawwii baatii 6 yookaan baatii 8 yookaan baatii 2 miidiyaatti guyyaa tokko agarramu. Muummicha ministeeraa ta'e Dr. Abiyyiin erga gara aangootti dhufe
Isaa qonnaa keessa deemu agarta. Isaa iddoo tokko gadi gugguufee muka dhaabuu agarta. Isaa haadha hiyyeessaa mana ijaaruu agarta. Isaa achi dhaqee akka godhu agarta. Isaa warra biyya alaa wajjin taa'e. Osoo isa hin argin yeroo itti ooltanii bultan jira. Halkaniif guyyaa namni kun hojjechaa hin jiru. Mee warra amma yoonaatti biyya kana bulchaa turan keessaa nama akka Dr. Abiy hojjetu. Dafqee hojjetu. Jilbeenfatee hojjetu. Konkolaataa oofachaa magaalaa keessa deemu. Engadda cidha wayitiif Jimma deemeen ture. Magaalaa Jimmaa keessatti al tokko nuun jiran sa'aatii 3 nurraa badeeran bilbila cufate. Sa'aatii 3 nurraa badeeran hin dhabne. Waardiyaan maaloo achi boon as boon hin dhaban jedhan. Inni eessa dhaqe? Ganda keessa haadha hiyyeessaa bira. Qe'ee keessa olii gad deddeemaa ture. Muummicha ministeeraa akkasii qabdaa Oromoo. Muummicha ministeeraa miillaan hawaasa isaa keessa deemu qabdaam. Muummicha ministeeraa halkaniif guyyaa hojjetu qabdaam. Hoogganoota warra osoo hin dadhabiin halkaniif guyyaa hojii hojjetan qabna mar'a. Isa kana gaa torban kana keessa akkana akkuma asirratti argaa jirtan kana olola adda addaa irratti oofaa turan. Haadha hiyyeessaa, imimmaan haadha hiyyeessaa, imimmaan maalii? Dhugaa adde Adaanech Abeebee hiyyeessa boosisti. Hiyyeessa boosisaa oolti. Garuu maaf bo'an bo'ichi kun walii lama. Warra gammadee bo'uun argeman. Warra miila seefaa irratti kufuu ga'uun argeman. Adde Adaanech dhugaadha abbaa qabeenyaan boosisne. Adde Adaanech dhugaadha haadha hiyyeessaa boosisti. Maaliin boosisti? Gammachuun boosisti. Manatti laattee boosisti. Xurii irraa qulqulleessitee boosisti. Nama halkaniif guyyaa akkas hojjetu. Mana 1,400, mana 2,000, mana 3,000 halkaniif hojjechiistee haadha hiyyeessaatiif laattu kana du'a hawwuuf inaaftoonni ilmaan finxaaleeyyii. Gaafa guyyaan ga'u namni biyya lafaa kana irratti hafu jiru. Du'i waan namarraa hafu miti. Eenyuyyuu dhaabbatee kan hafu jiru. Gaafa guyyaan isaa ga'e anis dhaabbadhee nafu. Atis dhaabbattee naftu. Adde Aduunis dhaabbatanii nafan gaafa guyyaan ga'e. Har'a garuu adde Aduun hojiirra jiru. Fuula isaaniirra dadhabbiin nutti mul'ata malee dadhabbii dhukkubaas miti. Because she is working hard 24/7. Foonni gantuudha. Foonni keenya kun nu gana. Torban tokkoof nan uqqadha, torban tokkoof hin dhufa. Foonni hin dhufan deema. But these people, they are working hard 24/7. Namni hojjetu furdatee hin deemu. Karabaatii uffatanii biiroo keessa oolan. Halkan saayitiirra joolaa oolu magaalaa kana keessa. Pirezidaantii Mallisii ilaalaa. Kaleessa naqamtee jira. Isaftaan immoo ilaalaa iddoo inni jiru. Fiildi maarshaal ilaalaa. Fuulli fiildi maarshaal inni kanaan duraaf hin nammaa tokko. Kan pirezidaantii Mallisii tokko. Hooggansi amma dhufe hooggana biiroo keessa taa'u miti. Gaafa guyyaan isaanii ga'e hundi keenya biyya lafaa kanarraa hin deemne. Har'a garuu hawaasi keenya, uummati keenya waan isin quba qabaachuu qabdan adde Aduun lubbuu seetiin jirti nagaa fayyaa shadidha seeti. Faarfachaa jirti kun waaqa see galateeffatti. She's working. Aduu keenya nuuf jabaadhu. Jechi finxaaleeyyii kun kanaan duras dudduubatti hin deebisne ammas dudduubatti hin deebisu. Nuti immoo akka hawaasaatti miidiyaan keenya, aktivistooti keenya, tiktokeroonni keenya, yuutuubaroonni keenya forget about the politics. Politikaa mitan kan isin taasisaa jiru. Oromummaadhaan wal cinaa dhaabbadha. Gaafa oromummaadhaan tuqamne oromummaadhaan wal hawtumnu. Namni akka koo Jawaar Mahaammadiif iyya biyya lafaa kanarra jira. Namni akka koo Jawaariif caanaatu jira. Yeroo Jawaar mana hidhaa keessa jiru sa'aatii 24 sagantaa koo keessa waa'een isaa hanqatee beeka. Jawaar naa dubbadhu jedhee miti. Guyyaa tokko thank you lataa koo naan jiree na waama. Thank you lataa koo kana gooteetta naan jiree waan kitaaba farraa gurguru poostaa keessa kaa'ee naa kenneen beeku. Garuu sagalee ta'aaf hin ture. Maaliifan sagalee ta'aaf ture? Because of oromummaa. Waan walitti sinuuf waan wal beennuuf miti. Bilbilaan natti mee guyyaa tokko lataa koo kanaaf taamula akkas naa jedhe naan jedheen beeku Jawaar. Dhugaanis itti immoo. Har'as warri aangoorra jiran akka naan jedhan hin beekan. Ani farda abbaan barbaade gulufu midhan.
Maallaqa taanaan keessa jiraanne agar. Jireenya taanaan jireenya Kanaadaa keessatti hawaasa ani keessa jiruun na beeka magaalaa Edmonton. Jireenya akkamii akkan jiraadhu. Ani jireenya rakkataan jiraadhu. Ani jireenya bareedaan jiraadhu. Konkolaataa ani kan samariidhaaf kan winteriin qaban. Forget kan maatii kootii dhiisi qofaatti kan mataa kootii kan samariif kan winteriin qaban kana. Miidiyaa gubbaa taa'ee haasa'ama. Of jajuun miti. Suufii ammanan qabaa shittoo kanan dibaddaa mitanii waan ani nama bilicii miti jireenyaan dhaadachuun barbaadu. Hin deema gaa kun. Kanan nyaadhaa kanan uffadhaa akkasittan deemaa maalan godhaa miti. Kanaafi garaa kootiif eenyuun nan bitu. An nama garaan goomu miti. Nama haqaan dhugaan hawaasa isaa cinaa dhaabbatudha. Warri anaan sirriitti nan beenne hawaasa keenya magaalaa Edmonton gaafadha. Jireenya bareedaa, bizinesii bareedaa, maatii gaarii, haadha manaa bareedduu, ijoollee babbareedduu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon naa kennee jira. Waaqayyoon maatiin na eebbisee jira. Daa'imaan na eebbisee jira. Haadha warraan na eebbisee jira. Jireenyaan na eebbisee jira. Kanaaf kana booddee mammin jiraadha. Kijiba mootummaatu waan haa godhee mootummaan ana ergatee maali miti kan hin dubbadhu. Mootummaan na ergatanii hin beekan. Na ergachuu mitiiti. Informationii hunaan kennan. Haqa isaan qabaniif haqa isaaniif han dubbadhaaf. Atis haqa yoo qabaatte siin dubbadha. Hundaaf dubbachaa ture. Adda bilisummaa Oromoo namni akka koo miidiyaa ijaarratee fi sagalee ta'eef hin jiru. As of one individual person ta'ee jechuu kooti. Nama tokkitti ta'ee adda bilisummaa Oromoo. Guyyaa tokko adda bilisummaa Oromoo xalayaa galataa naa kennan hin beekan. Sanaaf miti kaakaa hin hojjedhan. Kanaaf miti na beeku. As jiru hayyuduree adda bilisummaa Oromoo. Hundi isaanii na beeku. Habtaamuun nama dantaan goyoomu miti. Jawaaris mootummaanis hundi dantaan namni na bitee beeku hin jiru. Haqa Oromoofan hawaasa kootiif hamma afuurri koo na keessa jirtutti hin dubbadha. Oromummaa kootu hunda dursa. Oromummaaf waliin dubbanna. Yeroo baay'ee hin dubbannu hin dubbaddu jarree dabarre malee soo dubbadhe waan baay'ee hin dubbadda. Namoonni jarjartan nama rabsuuf hin jarjarina. Qoradhaa seenaa namaa dura. Qoradhaa sirriitti gaafa nama arrabsuu barbaadanii qoradhaa. Namni kun akkamii maal hojjetee hawaasa kanaaf maal keessa dabarsee jireenyi isaa maal fakkaata jedhaa qoradhaati yeroos isinitti tola. Warra amma aangoorra jiran kanas Aadde Adaanech haa ta'u, Obbo Shimallisiin haa ta'u, Dooktar Abiyyi haa ta'u, Fiild Maarshaal haa ta'u, warra aangoo gurguddaarra jiran kana osoo hin arrabsin, otoo hin xiqqeessin dura gattaa'iitii maal hojjechaa jiru jedhee waraqarra kaawwadhu. Guyyaa lama duran saayitii tokko dhaqee ilaale, saayitii kana footoo kaafadheen jira. Before and after kan jedhu sagantaa dhufeen irraa isiniif dubbadha. Jarri kun hin wacan malee, akka koo kana hin iyyan malee, dhugaan isiniin jedha. Seenaa baay'ee geeddaraa jiru. Seenaa baay'ee geeddaraa jiru. Kana miidiyaatti yoo dubbannes immoo gama biraan immoo waan biraa ta'a waan ta'eef irruma dabarra an nama hawaasa goyoomsu miti. Miidiyaa fuuldura taa'ee Waaqayyoo fuuldura taa'een isin hin goyoomsu. Jarri kun seenaa geeddaraa jiru. Yoo ati cinaa dhaabbatte ani cinaa dhaabbadhe immoo kanaa ol hojjetu. Hamilee taanuuf haa jajjabeessinu. Bakka hanqinni jirutti hanqina isaanii immoo ta'inu. Hakiimonni yeroo ammaa gaaffii gaafachaa jiru. Gaaffiin hakiimotaa sun sirriidha sirriidha. Garuu warra siyaasaatu jallifate. Fuudhanii gaaffii qulqulluu isaan biyya keessatti gaafatan kana jala jallisan. Warra gaaffii keessan kana fuudhee siyaasa mataa isaatti geeddarachaa jiruun lakkii dhaabbadhurraa. Kuni gaaffii kooti. Mootummaa koon gaafachaa jira. Miindaan naaf dabalamu jedhee gaafachaa jira. Ati garuu mootummaan akka hojjechaa jirta. Kanaaf gaaffii koo achitti naa dhiisi. Kun kan kooti jedhaani. Yeroo sana isinii wajjin iyyina nutis deebii argachuu qabaa jenne. Amma garuu warri jiraachuu Dooktar Abiyyiin barbaannetu gaaffii keessan furate waan ta'eef keessa galuu dhiibne callisne. Kanaafi ololli yeroo ammaa kana oofamaa jiru. Hawaasi keenya wanti quba qabaachuu qabdanii kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee lubbuu isaaniitiin jiru nagaa fayyaa isaaniitii Waaqayyoo na galatu beellamaan dhaxxanii arguu dandeessu. Ganaa jiraatti, ganaa hojjetti. Utuu magaalaa Finfinnee kan hunda qulqulleessitee fixxee koboriin dhaxxinaan qulqulleessinee isa hunnatu Aadde Aduun. Baratuu gingilchaa
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe hin xumurin tura. Egaa sanbata dheengaddaa yeroo jalqabaatiif jireenya koo keessatti cidaaf magaalaa Finfinnee ala deeme. Magaalaa Finfinnee ala. Jimmaa Abbaa Jifar Shanan Gibee biyya mootii. Jimmaatti hin deddeebi'e baay'ee. Baay'ee itti deddeebi'e jarri kun. Maaginetii wayii qabu waan ofitti nama harkisan. Cida dargaggeessa Hazim Abdul Qadir. Hazim dargaggeessa baay'ee cima. Very strong person. Yeroo namatti haasa'u fuulli isaa gammachuun dargaggeessa guute. Always happy boy. Fuulli isaa rondumaa ilkaan nama duwwaadha gammadaa isaati. Bakka hojii isaa gaafa dhaxxanis eessa akka ta'e itti nama warri beektan beektu. Baay'ee nama simata. Baay'ee nama keessummeessa. Nama keenya baay'ee jaallata. Nama kanarraa afuun cubbuunatti ta'a jedheen kun asirraa kaanee hiriyoota keenya wajjinii gara Dasuu Hamboofaa taanee konkolaataa keenya ooffachaa burqaafaa taanee Lijii Areerfaa taanee asirraan konkolaataa keenya ooffachaa kara Jimmaa kana nagaan geenyee nagaan deebinee jira. Cida baay'ee bareedaa. Cida baay'ee namatti tolu. Magaalaa Jimmaa keessatti cida akkasii I don't think kanaan dura ta'ee waan beeku natti hin fakkaatu baay'ee namatti tola. Baay'een irraa gammadee cidicha dhannee achitti shubbisnee obboloota keenya eebbisnee magaalaa adda addaa keessa deemnee aadaa isaanii keessaa wanti natti tolu gaafa muuziqaan jedhu hundumtuu lafuma taa'u ka'ee ship kun aangoo qaba kun kantiibaadha kun bulchaadha kun ministeeraan hin jiru. Hundumtuu harka wal keessa kaa'atee dhumatu aadaa isaanii baay'ee jaallatu baay'ee natti tole. Obboleessi keenya Azim Dr. Aynabaan horaa bulaa ulfaadhaa bultiin keessan eebbifamu cida baay'ee namatti tolu. Ministeeronni gurguddoon irratti argamanii hoogganoonni adda addaa irratti argamanii hundumtuu nagaadhaan wal keessa deemee gammachuudhaan dhannee egaa xiqqoo magaalaa isaanii sana gaafa dhannu xiqqoo ganda sheekotaati. Mataa kiyya akka gooteen sochoostu xiqqoo sirbuunis cubbuudha. Achi deebinee Haayilee Riizoortiitti magaalaa Jimmaatti dhukkee irraa kaa'ame. Azim baay'ee galatoomii waaqayyoon bultii keessan eebbisu. I'm so happy. Cida keessatti argamuu kootti baay'een gammade. Cida baay'ee cida bareedaadha. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe asuma irratti goolabeen jira. Torban 2 yookaan 3 gara fuula dura keenya kana jiru yoon isin jalaa badee nagaa fayyaa kooti fiildii wayitiifan karaa deemuufan deema. Kanaaf akkasitti na hubadhaa. Sagantaan keenya torban 2-3 xiqqoo isin jalaa bubbuluu dandeessi. Walitti qabnee immoo gaafa waaqayyoo jedhe walitti deebinaa yeroo gaarii naaf qabaadha. Sagantaa kanarraa yoo waa hubattan hiriyoota keessanii raabsuun dagatna. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Nagaa waaqayyoon naaf jiraadhaa. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Nagaatti.